saba kana saba Oromoo kana ka jiraachuun isaa wallaalame wallaalchisanii ofii waakkatanii maqaa isaa xureessanii saammataa turan roorroo keessaa akka bahuuf cunqursaa keessaa akka bahuuf biyya isaatirratti ardaa isaatirratti caffee haadhaniitti abbaa akka ta'uuf warra umrii keessan hunda qabsooftaniif kabajaan guddaan isinii qabnu maqaa qeerroo Oromootiin isinii ibsuun barbaada. Guyyaa har'aa miseensa Koongireesii Federaalawaa Oromoo yeroon ta'u birrii 130 kafalee farrameetiin seene. Garuu bu'uureessitoonni dhaaba kanaa kanneen akka Profeesar Mararaa Guddinaa hayyuun akka Bulchaa Dammaqsaa dhiiga isaaniitiin bara dukkanaatitti bineensa mallas seenaa jalatti gadi dhaaban jechuudha. Kanaaf hogganoota keenya kanaaf baga nuu dhaabdan baga nuu tiisitan baga asiin nu geessan baga immoo diddanii lubbuun jiraattanii guyyaa kana agartanii isiniin jira. Guyyaa har'aa miseensa dhaaba kanaa hoggaan ta'u qabsoo daran finiinsuudhaaf osoo malee dhaabbilee tokko keessaa tokko filachuuf akka hin taane akka beektan barbaanna. Miseensummaa kanas hoggaa seennu hogganoota adda bilisummaa Oromootiin hogganoota Koongireesii Federaalaa Oromootiin hogganoota paartii biyyoolessa Oromootiin hogganootaaf gameeyyii hayyoota hundaan wajjin mari'annee daangarra dhaabadhee akka amma duraatitti gaafa dargaggummaa akka qeerrootti boodammoo akka jaarsaatti deemuun gaafa waan hin taaneef filannoo itti aanu irratti sagaleen Oromoo cimee bahee mootummaan uummanni keenya barbaadu akka dhaabbatuuf bifa maqiimee hin dooyenno yoo jenne bifa kam eessa yoo seene wayya jenne walumaan mari'annee seenne malee Profeesar Mararaani miliyoona 72 na bitataniiti miti jechuudha. Walli isaan gameessi keenya Zarihuun reefu an ilma kutaa miti jedhe har'a miti gajee beektu gaafa nu daa'ima shishrikkoo turre gaafa bara dukkanaa qabsaa'onni keenya gariin ajjeefamanii gariin hidhaa seenanii kun biyya bayan an ilma kutaa miti kutaan nan waaminaa jedhe dhumarrattis dhaamsa tokko dabarse ana baawoo miti an kaabaawoo miti an paabaawoo miti ani Oromoodha jedhe hawwiin kee fagoon jiruun jedhan Zarihuuniin. Ati dubbattee waa balleesse danii afaan na hidhan malee sira waan gaariin isinitti hima. Garaan gaarisan garuu hin beeka miti. Wanni ani isinii mirkaneessu filannoo as deemu keessatti filannoo kadhaan osoo hin ta'iin wareegamaan finne kana keessatti dirree siyaasaa waywaachuun osoo hin ta'iin irratti dhumachuudhaan finne kana keessatti sagaleen Oromoo hin qoqqoodamu hin hatamu. Kana beekuu danda'uu danda'u. Dhaabbileen keenya hogganoonni keessan har'a maqaaf dhaabbilee adda addaa keessa haa jiraatan malee onneen isaanii qalbiin isaanii mallattoon isaanii tarsiimoon isaanii waloodhaan filannoo kanatti akka seenuuf deemu isin mirkaneessuun barbaada. Filannoon kun sagaleen Oromoo hireen uummanni keenya mootummaa ofii ta'uuf jaarrachuudhaaf itti qabsaa'ee asiin ga'e kun akka hin qoqqoodamneef akka hin hatamneef sadarkaa hoggansaatti hoggansi dhaabbilee keenyaa hundi hojii cimaa tarsiimoo waloo karoora waloo baasanii deemaa jiran. Sun garuu gaayaa miti. Maal jenne amma dura? Miila walitti hina mataa yoo dadhabneen mataa walitti hinee jiru. Miilli garuu akka addaan hin baane. Gabaa jiricha Oromoo bitatinaa. Warra korojoo keessan isin jalaa hatuu barbaadu hanni haraamii dura beedhaan zabana mallasaa.
Kanaaf humna qabdaniin beekumsa qabdaniin miseensa dhaabaa ta'a. Ani akka hoogganaa miidiyaattis bifuma kamiinuu gargaaruu nan danda'an ture. Wanni miseensa ta'eef tokko daangarra dhaabannee eeguun daangarra dhaabannee hattuudhaan hattuu jechaa ooluun hin hatinaan nun ajjeesisaa jechuun gaa waan hin taaneef dhaabbilee keenya keessatti miseensa taane dhaabbilee keenya keessatti hirmaanne Oromiyaa boru Itoophiyaa waloo teenyaa yoo nuti hin bulchin hattuun bulchuu waan itti fuutuuf jechuudha. Kanaaf dargaggoo qeerroo hayyuu obboleessa miseensa jaarmaalee siyaasaa ta'a yoo dandeessan. Miseensa abaa'otaa, miseensa kafaa'otaa, miseensa tabaa'otaa, miseensa dhaabbilee Oromoo haqaan ummata kanaaf qabsaa'anii waadaadhaan osoo hin tahin qabatamaan warri hojiidhaan mirkanaa'e warri hojii isaaniitiin beeytanitti miseensa taha. Miseensa qofaa miti. Maallaqa qabdaniin gargaara. Maallaqa qoon qabaanne. Hayyuu taatan gorsaan beekumsaan bira dhaabbadhaa. Yoo ka biraa dhabdanii jaarsolii taatan rabbi kadhadhaaf. Kani barbaachisaadha. Yeroo ammatti dhaabbilee siyaasaa mormitootaa qofa osoo hin taane dhaaba biyya bulchuu wajjiinis mariirra jiru. Ni Oromoon akka diinummatti ol ilaallu jiran. Nuyi ummata gadaatuuf hin jenna miti. Ilmaan abbaa gadaatuuf hin jenna miti. Obboleeyyan keenya paartii biyya bulchuu keessa jiraniinis gaaddisa hooggansa Oromoo dhaabbannee garaagarummaan keenya akka jirutti beeyne walii kabanyee waan waloo keenya wanni waloo hin qabnu Oromiyaadha. Oromiyaadha. Wanni waloo hin qabnu irratti nageenya biyya keenyaa irratti akkaataa wal dorgommiin siyaasaa nuti goonu injifannoo argamte nu harkaa buufnetti akkaataa orma duratti nun salphifnetti yeroo yeraan wal geenyee